Amale garagaratiin nama yoo akkota garagaraa website garagaraati fi application garagaratiin jawwal nama akka to'atamuu danda'u yoo email nama tokko namni tokko to'achuu akka danda'u namoonni garagaraa website dhaa fi garoota email to'achuudhaa keessumaa website yoo immoo applicationan to'atama jedhanii barsiisaa turan anis ammoo arra application tokko share notification kajoo maal akka hojjetu waa'ee keessumaa to'annaa jawwala namaa jawwala ofii jala oolchuu irratti maal akka inni hojjetu waliin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaa hoguu waan kana isin barsiisu yoo fi wanni kun isiniif milkaa'ee irraa waa hubattu akka waan raawwattaniif. Akka immoo miidhaarra hin oolchine abdiin isinirraa qabu. Kanaafuu miidhaarra oolchuu osoo hin taane barnoota kana ammayyeessuudhaaf yookaan teknooloojiin waan garagaraa qabattee waan dhufaa jirtuuf kana anis isiniif qabadhe kanaafuu gara miidhaa akka hin oolchinee fi akka gara faayidaa yookaan bu'aa qabeessa godhatanii itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Hordoftoota gara maatii chaanaalaa Gadaa Orootu bakka dhuftaniin subscribe, like, share godhuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa. Barnoota biraa qabadhe akkaan isin dhufuuf ammoo social media hordoftan hundaan naaf barreessuun na jajjabeessa waan ta'eef gara kanaan haa wal arginu ammaaf gara barnoota. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Application kun ammoo eessa argama kan jiruuf hordoftoota tayyaa Play Store akkuma duratti seennee share notification kajoo kana install godhanna. Walumaan install goonee laalla maal akka inni hojjetu garuu hordoftoota tayyaa waan miidhaa walirratti akka hin dalagne fi akka immoo gara bu'aatti itti fayyadamtan abdiidhaan qaba. Teknooloojiin akkuma bahuun miidhaas qaba waan gaariis keessa qaba. Kanaafuu hin barannu jechuun waan hin taaneef jecha barannee ammoo gara waan gaariittiin if jijjiira haa deemnu jechuun dhaamsa kooti. Mee inni kun install eegatee booda open jennee seennee akkam akka goonu asumarratti alloo goone hayyama isaaf kennina share notification jedha gara jalaatti gabbuune alloo ni goona yoo ni dandeessan dubbisan dubbiftanii yeroo tokkoof if duuba ni deebina ammas if duuba ni deebina. Asirratti emailii keessan nayxan amma fakkeenyaaf emailii keessan jawwala nama sanirratti nayxan jawwala nama sanirratti eega emailii nayxanii mee anamma emailii tokkoon itti naqaa jiru paaspoortii akkasumatti paaspoortii tokkoon itti naqaa mee jawwalli kun jawwala namaarratti haa jennu fakkeenyaaf amma eega akkanatti itti nayina booda gara jalaatti garbuune sign up tayyattoota irratti yeroo takkaaf galmeessine jawwala nama kanaa yoonii fi deebifneef namticha kana fakkina rageessu hawummoo osoo hin taane maalirraa kennite to'atama jedhanii barsiisaa turan anis ammoo arra application tokko share notification kajoo maal akka hojjetu waa'ee keessumaa to'annaa jawwala namaa jawwala ofii jala oolchuu maal akka hojjetu waliin. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaa hoguu waan kana isin barsiisu yoo fi wanni kun isiniif milkaa'ee irraa waa hawwiiti isaaf yoo hawu immoo waan garagaraa isin irratti bantanii asuma irratti bantaniituma garuma fuuldura kana ni argitan jechuudha. Anammoo waan hin banuu hin feeneef asirratti oongootan waan as keessaa imoos ta'e witisaabiidhaas oon eega gootanii booda jawwalli kun notification dhaatu isiniif bu'a. Jawwalli kun notification waan namni kun asirratti haasawee fi bilbiloota yookaan immoo meesaajiin garagaraa akkuma gartan yoonif waan kana hunda oon godhatanii jawwala nama sanii deebiftaniif waan application kun gubbaarra harka isaanii jiruuf yookaan jawwala isaanii keessa jiruuf wanni inni hojjetu guyyuu guyyaan isiniif boodi. Kanaaf hordoftoota kiyyaa ammoo gara application kanaa hoggodhuftan gara miidhaatti osoo hin jijjiirre waan gaarii ta'e jira. Amma fakkeenyaaf yoo jawwala keenya nu harkaa badee namni fuudhee jawwala keenya fudhate nuti immoo jawwala keenya duraan application kana gabuufne email keenya itti naqnee jiraanne bifa salphaadhaan emailoota keenya san guutuu to'achuu dandeenya. Jawwala san akka inni itti fayyadamne godhuu dandeenya waan ta'eef kan nama osoo hin taane keenya irratti haa dalaynu jechuun dhaamsa kooti.
Gana xumuraatti ergaan isin qabu hordoftoota tiyyaa gara mana gadaa Orootuu gurgurtan